Toomadhaa ulfaadhaa waraabulaa deemanadha. Daawwattoota keenya jaallatamuuf kabajamoo kan daawwachaa jirtanii kuni Walabummaa News Network. Egaa sagantaan keenya akkuma itti fufeetti jira. Kutaa lammaffaa akka nu faana buutanii nu hordoftan isin gaafachaa. Egaa mee haala baay'ee keessa deemtanii dubbachaa jirtu. Waan baay'ee namatti mi'aawudha. Seenaa akkasittiin biyyoota kana keessatti rakkoon uummata kanaa rakkoon biyya Itoophiyaa keessatti uumamaa jiru seenaadha. Seenaa kana immoo teenyee mari'anneetu mariidhaan furmaata finnee biyya keenya ijaarree olloota keenyaanis nagaa bullee gara addunyaa wajjin walqixxummaatti deemuun nurra jira kan jedhanidha yaadni keessan kan amma isin amma ammaatti maddisiisaa jirtan kun. Isa kanaaf immoo egaa amma yeroo baay'ee keessatti akkuma isin jettanii warra weessitu duuba jira. Akka isaan barbaadanitti akka isaan fedhanitti Itoophiyaan kan ijaaramte waan taatee jirtu furmaanni as keessa jiru humni gahaa ta'e lakkii seenaa koo natu beeka mana koo natu eeggata qabeenya koo natu galfata natu gurgurata kan jedhu waan dhabameef natti fakkaata. Kan amma ammaatti rakkoon kuni furmaata argachuu dadhabuuf. Isa kanaaf immoo dhaloonni amma jiru kuni kunoo barateera mirga isaaf falmachaa jira nu hidhanis nu ugguranis wanni ugguramuu hin dandeenye dhalootatu jira. Dhaloota maqaasaa bare seenaasaa bare aadaasaa bare lafasaa beeku kan amantiisaa beekutu jira waan ta'eef furmaata ta'uu hin danda'u biyya kana keessatti wantoota amma mootummaan oofaa jiru kuni gonkumayyuu gara fuulduraatti eenyuun iyyuu oofuu hin danda'u kan jettanidha kan yaada isin kaasaa jirtan. Akkasidha yoon dogoggoruu baadhe. Egaa amma as keessatti wanti deemamaa jiru yeroo hedduu Oromoo balleessuun keessattuu Finfinnee irraa uummata Oromoo fageessuu fi dhabamsiisuun pilaanii guddaa ta'ee deemaa jira. Akka kaafaa'ootti amma fakkeenyaa fi lafoonni kaafaa'oon galma guddaan qabu. Garuu jaarmiyaa Oromooti magaalaan guddittii Oromoo Finfinneedha. Galma mataasaa danda'e mataasaayuu guddaa waan qabu natti hin fakkaatu. Garuu amma yeroo ammaa kana keessatti kan laallaa jiru galma aadaa Amaaraa jedhanii ijaaraa jiru. Yeroo kana godhan irratti bu'aan kana keessatti jiru Oromoo fi Amaara walitti buusuuf immoo dhuguma aadaa Amaaraa guddisuuf. Kanuma wal qabatee yeroo ammaa filannoo kana jala eeggatee maaliif galmi aadaa Amaaraa Finfinnee keessatti kan kennameef lafa kana gaaffii sadaffaa walitti qabdanii naa deebisu. Lafti kennamaa jiru kun lafa duwwaadha moo nama buqqisaniiti? Isa jedhu irratti yoo namni buqqa'ee jiraate namoonni lafa sanirraa buqqa'an eessa deemu? Akka kaafaa'ootti, akka abaa'ootti, akka namaatti, akka biyyaatti namoota buqqa'an kana beekumtiin jira yookaan immoo nama meeqatu lafa sanarraa buqqa'ee galmi kun ijaaramuudha deemas jedhuufi lafa sana kenname malee namoonni achirra jiraatan sun gatii qabu akka biyya sanaa keessatti bakka biraa kennamuufidha. Isa kana sirriitti bal'isaatii nu ibsaatii Finfinneen kuni yeroo hedduu kan Oromoon kan kooti waan jedhuuf gaaffii arfaffaas itti dabaladha. Sablammiin biyya sana keessatti hundumtuu 84 hanga 85 jira jedhama. Galma aadaa Finfinneetti yoo banama ta'e yoo lafti kennameef haa fudhatu ta'e Oromoon maayinoritiitti akka deebi'uuf yookaan immoo Oromoo isa jedhu sana achi keessumaa balleessuutti deemamaa jira moo dhuguma sabaaf sablammii 84 hanga 85 kanatu galma achi keessaa argachuuf deema. Yoommoo Amaara qofaaf ta'e Amaarri saba kamii oliif yookaan immoo uummata kamii oliif inni achi keessatti argatee Somaaleen dhaba, Affaariin dhaba, Benishaangul dhaba, Gaambeellaan dhaba. Isa jedhu irratti bal'isaatii nu ibsa kanallee yaada amma gaaffii nama isin gaafadhe kana galatooma. Fayyaa ta'ii waa'ee
amma jiru kana dubbisuuf keessaa qabu. Andaallenyi seeran jira miti yezooree dimmiri seeran isa keessa jira maaliif akkamitti biyyi kun ijaarame gaafa jennu katamaadha akkamitti katamaa yoo kaasne katamaadhuma takka katamaadha jedhamee anuma seenaa keessa kan jiru Ankobor ijaarame Ankoboritti aanee Dabra Biraantu ijaarame achi Angaloolaa dhaqee Angoloolaan 19 irratti gubattee 1968 irratti immoo Angoloolaan mataan isaa Oromoodhaan gubatee ture. Egaa isa booddee Minilik erga dhufee Lichee, Fiqireegim, Binnawaarii, Xaamnaa warreen kalaadha. Warra iluu warra iluu 1870 irratti Minilik jalaa isa gubate sana gara wattaaddara 40 fudhatee dhaqee ijaare kan jedhu seenaarra jira. Egaa seenaa gaafa dhufnee gara Finfinneetti si fiduudhaaf jedheen achi dhaqee 1878tti wacacaa ga'e waggaa 100 caalaa fudhate Dabra Biraanii kaanee Addis Ababa galuudhaaf niitiin tokkoyyuu it takes 100 years for the ruling party of Ethiopia to reach Addis Ababa jettee turteen. Isa booddee 82 irratti immoo 1882 irratti Dilaalaa kan jedhamu Inxooxxoo irratti ijaarame. Isa booddee 1867 gidduutti Finfinneetti Xaayituun gadi buutee Finfinnee kana agartee Finfinnee isheetti fudhateedha. Egaa seenaa Finfinnee gaafa fudhannu Minilik mataan isaa Finfinnee ergaadhaan tun of jalan gashatini. Saayile Sillaaseen gara Shawaatti gizee as siqu gara Shawaa kanatti gizee Sameen Shawaadhaa as siqutti ka'ee Kapteen Haarisii kan jedhaman mishiinarii lama bira ture. Mishiinarii lamaan kun waan yeroo sana Saayile Sillaaseen godhe gizee ummati salaalee gibira kaffaluu dinnaani akka jirutti wattaaddaratti bobbaasanii mana cufanii qabeenya saamanii nama ajjeesanii isa mana keessatti sargame duukaa gubanii sa'aasaa farda fayyim kan inni hudide gibira yeroo sana fardaaf sa'a kennuudhaan akka jirutti saamanii biyya balleessanii deebi'anii jedha Haaris. Haaris ingirii awurooppilaaniidhaan sa'aatii namaa naannoo Shawaa kana Finfinnee irra naanna'ee kan argatteedha. Gaheen akaakayyuu Minilik. Isatti aanee Meettaa Abboo gaaf tokkotti gaaddanyaan isaa immoo Meettaa Abboon kun gaafa as bobba'anii gibira kaffaluu jennaan mana 4,000 gubateedha. Mana gabaree 4,000 yeroo sana keessa ingirii poppileeshiniin hammam bal'atu akka bade hundaa ingirii mana gubuunii fi biyya gubuu yeroo sana iyyuu katamaan qaban achuma lichee isaanii keessaa kaanii dhufanii gubanii deebi'u jechuudha. Egaa gara Finfinneetti gaafa deebitu Finfinnee Minilik harka gangashatee Xaayituun immoo gosa ishee beektaa gara Oromoo kanarraas waa qabdi. Egaa abbaa manaa 3 moo 4 dura isaaniirraas eksperiaansii qabdi. Kanaaf isheedha kan kanan dura mana fufaamuunaa karaa buluu cabsee ba'e gaafatti falatu Minilik jedhamee dubbatama. Falaanis qorichaanis maaliinis akkuma warraa ga'uu sanarraa goomsanii mootummaarraa fudhatanii isin warqi zawudilanyaa yebir zawudilannaan ta'edhanii isa goomsanii fudhatan sana Tasfaa Yesuusfaa akkasuma ta'e Finfinnees. Egaa gara Finfinneetti gaafa dhuftu gara uummata buqqa'ee gaafa kaasnu Finfinneen gaafa buqqa'u ለ31 አቅኚዎች ተከፋፈለ አንዳርጋቸው መታንሳው መጽሐፈ ሰረት ጻፈቴር ጀሪሱ ዶሜ ቶኮ ኩኒ ጋፈ ነው ኢሳን ኬሳሞ ነሚ አፉ ኦርጋናይዜሽን ተከ ኦርጋናይዜሽን ትሞ አፉሪ ቤተክርስቲያን ሄዳ አንጉዳ ፍረቴ አቡነ ማቲያስ ለጨጌ ዳፈ አድባራቶ ተፍረቴ ዳሰቦዴ nama 31 adbarii keessa sikasuu Raagwee, Rufaa'ee, Qiddist Maariyaam, Uraa'eel, Qaraanioo Madaanaa weezate warreedhan kun yaan barshaa dirshaa seedhan sana amma danda'an fudhataniiru. Isatti taanee warri Raasiif Dajjaamash Minilik kun duukaa dhaqanii xoorii mataa isaanii qabu. Hundumtuu Raas Daargeen mataa isaa qaba, Gobanaan kan mataa isaa qaba, Mangashaa Aktim, Mikaa'elaa warri kun hundumtuu yeroo sana Itoophiyaan zamanaawii xoorii kana hin qabdu warra Raasiif Dajjaamaashatu qabu warra biyyaatu isaan nama 31 firameedha.
isaan maqaa isaanii dha'uu hin danda'ama maqaa isaanii iyyuu qaba. Kan ammoo warrumtee zaamaan warra hin amanan dhugaanuma isaa dhugaa jiru kana utuun beekin harkaa ba'ee nimtu tsaafeera. Nama 17 daawum inni tsaafeera Balaa Gidayin waabii godhatee. Fiqira Sillaaseen immoo Addis Ababaan gizee uumamtuu maayedhaa Addis Ababaa qorachiisnee turre. Addis Ababaan nama 90% harka 100 keessaa harki 90 nama 500 hin guunneetu qabatee ture lafa Addis Ababaa jedha. Egaa isaan keessaa አንዳንድ ግለሰቦች ነው ከሚሊዮን ካሬ ሜትር በላይ የከተማ ቦታ ይዟል ጀ ማለጋ አዲስ አበባን ቶታሊ ቀበኝ አዲስ አበባ ብቻ እንትን ለፎሮሞ ለቪ ወረክባጉን ሰብለሞታ በሙሉን ከምንልክ ለፈከነ ሁንዱማ ጊዜሩ ከተማ ሰከስሙ ፍረተኒ ወታደረ ከኛ ረቁብ ሲፈና ይዶ ወታደረ ሜቀሩ ፍረኒ አስቆብ ሲፈቱ ከሱማ ወሬ አድዋት ዱላ ድዋ ከና ጋር ይርማታን ገንዲ ባልቻፋ ኩኔ ባየቀሙ ቱረን ጎበራን ለ እንዳውም ቢያ ምንልክ ጅኒን ቢያ ቢተደ ወረ ወለጋ ከና ወረ ጅማ ከና utuu lolini yoo akkatti amansiisee of jala gasheewu hin beekama garuu innis amma mishinii isaa fixutti raas jedhanii gara Ilubbaaf Oromoo isa girganii gara Jimmaatti erganii isa booddee Gondoriin dhaqachuu mana fee ingirii gara lafaatti amma gara Amaaraatti gara maalitti deebuu geenyaan gadi Finfinneen awaajii malee fudhatamee oli ashkaroota isaatii hiree jechuudha. Namni akka jirutti irraa ba'ee innarra Arsii keessa jiru innarra gara Sidaamaa kana keessa faca'ee jiru Oromoo namchitti amma akka kiristaanaadha isaa jedhanii walitti buusan kuni namuma Salaaleedha as Shawaadha naannoo kana buqqa'ee raqqaniidha inni buqqa'ee sun immoo amma yoonaayyuu waan argate hin qabu in millions buqqa'eera. Inni buqqa'ee kun amma yoonaayyuu maal argate waan tokko hin argatin jira kanaaf qorannoon baay'een jira namni ta'uu qabu qabeenya isaa duwwaa miti kalchaniinsaa iddiriisa articulation jedhan kan dhaba ani mataa kootiyyuu isa duriituun naqinee gizee dargee aan beeku mataansaa 22 hin jiru ture nutu kenne asii 18 Amaanu'eeliin darbee gaafa Sambaa Nagarsaa dhuftu caakkaa keessa turre kolfee qaraaniyoon kun maa hin jiru. Innaa asiin immoo gotaraa gadiyyuu hin jiru. Qeeraan humtiyyuu Addis Ababaa haala jedhanii uumame. Ingirii gisuma dargii yoo fudhattee Addis Ababaan isamma ilaaltu kun gabaree buqqisanii fudhatan. Irra buqqisanii fudhatan. Inni buqqa'e immoo silaa keessumaa warri naannoo kanaa warri ijoolleen naannoo kanaa durumaa kaasanii taargeetii nafxanyootaa hojjetee turanii akka isaan naman ta'an akka isaan hin baranne barbaadu barannaan dhufee gaafata. Naa Haile Sillaaseenis mishinariin illee galee akkan hojjechiisne akka hin barsiisne barbaada warra fagoo warra akka Wallaggaa kan akka maaliira qaabalee asin dhufinaa jedha. Innaa kanaaf kiristinnaa immoo fudhataniiru. Kiristinnaa gadi fudhatanii kiristinnaa ta'aniif immoo wannoodha. Innaa kanaaf beeta mangistiitti buutanii waa firfaarii kennanii ajajuu ishee danda'anii isa kaan ishee garuu Oromoo silxaanatti takkaa walqixxummaan buutanii hin beekan. Isarratti namni baay'eenis dubbateera. Keessumaa ambaasaadar Mahammad Aliin Paatrik Gilkaniin waabii godhatee kan inni dubbise sun si dubbise baay'ee daseedha gizee qabda ta'e. Gizee qabdaa si dubbisu xinnoodha. Hidhii tokko. The life of assimilated Oromos was often peripheral in spite of their total submission to pressures of this cultural society. And they are seldom treated as equals by the Amhara. The Amarization of the Oromo and other groups was attempted without integrating them as equals or allowing them to share power in any meaningful way. As the Amhara mask they wore was often too transparent, assimilated Oromos rarely reach decision-making positions within the Ethiopian bureaucracy. Kanaaf
ofirraa dhiiba ofitti qabu amma Oromoo amma firoota isaanii garboomsanitti gaafa garboomsan ginachi butamu kan ammoo Baalchaa irrattis godhameera Abda Goorgisii irrattis godhameera Abda Goorgis akka Baalchaa fa'aa ta'udha Baalchaanis asii qabamee dhaqee akka inni ijoollee illee hin godhannee fi taphatanii Baalchaa Sidaamuutti si hubneerra jedhanii gaafa Baalchaa waan godhe hin qabu warra fuudhee Hayilee Sillaasee samaa irra kaa'e sana fuudhanii dhagaa baatee iyyuu dhaqee kadhatee araaramuu fi didee iyyoomee biyya isaatti galee gizee xaaliyaanii immoo kan nama dhibu isa tun dhagaa arbanyaa ta'ee xaaliyaanii waraana ture. Xaaliyaaniinis dubbatteetti Oromoo amansiisuudha. Amaarri baay'ee qabee baachuudhaaf turuudha. Innis immoo Oromoo nu didee malee jedhaniiru isaan. Innaa kanaaf Oromoon naannoo kanaa ka'e sussaayidiitti godhame. Of wallaalee baay'een isaa of wallaalee amma warra Amaara jedhamee Sidaamoo keessatti Arusii keessatti abaaramuudha. Garuu ijoollee naannoo kana lafa kana gadhiisanii deemanidha. Hin buqqisan. Tootaalii lafa buqqiseen maari'eedha. Iseemaanumtu amaneeran sin jedha nama saba godhisiiti. Matsaafa isaas Inyaamni innaa garee dubbistee nagartaa. Isaanumtuu misikiriidha garbiraa nu rakkisan baay'ee. Kanaaf ammas taanaan dhugaadha. Namni baay'een dhufee qubateera. Oromoo buqqisanii warri Raas Dajjaamaash maal jedhaman sun fidanii wattaaddara isaanii han qubachiisan as kan nama dhibu garuu erga xaaliyaaniin biyyaa ba'ee lafi sun eenyu kattafaa lafi Oromoo suni warra yeroo sana wattaaddara kan buufatan addana lafa qalaa deemuu kananii fi kan nyaachisan isaan gatii ta'ee fi Oromoon qotee lafa isaas harkatti haftee baadiyyaadhaan qotee isaan fidanii wattaaddara isaanis nyaachisuu hin dhugsiisuu. Lafi sun gaafa wattaaddarri qaamiin wattaaddarri dhaabate sana gana lafi sun eenyu harkattafe Dajjaamaachotaaf Raasotaatti harkattafe. Lafi Finfinnee akka jirutti warra Baalabbaataa sana irratti. Lafi Baalabbaataa sun immoo wal horanii Raas Birruu Safar, Raas Kaasaa Safar, Raas Galee Safar inneedhaan bamuudhaan wattaaddara isaanii kan itti asaffaran suni maatii isaanii harkattafe. Maatii isaanii harkatti kan hafe inni indijiiniyasiin asii buqqa'e lafi hin kennamnee fi akkuma garboomsa ta'e inni humna dhabe immoo inni humna qabu dargaggeessi immoo wattaaddara jaraa ta'e obbolaasaa garboomsaa jira jechuudha. Kanaaf ammayyuu taanaan garbummaa meentaalitiin gatii irra jiruu fi Oromoon amaraazii ta'an including generaalota ammayyuu kanaaf siistemii sana jala fiigaa jiru. Meentaaliin isaa keessa. Kan nama zansiis ijoolleen asii har'a Finfinneen asii kaatee koyyee faccee dirasii keessa penetreetii godhanii gizee lafarraa fudhatanii ijoolleen opiidiyoon kana dabarsanii kennanii Finfinnee bal'isuudhaaf hojjetan kuni dhugaadhuma taanaan seenaan hin gaafatee yaada. Lafi Oromoo wannoodha aadaa yoo gaafatte immoo dhuguma aadaa Kushetik warri jedhaman kun warri akka Walaayittaa Kafaa warri Minilik itti taphate akkuma keenya. Keessumaa Walaayittaan naqa torbatti deemee gabbarsiisee Guraagee naqa lama. Guraageen amma rezistii waggaa 10 rezistii godhanii amma Gumaroon amma fuutti warra kaan amansiisee Gumaroon amma harkatti fuutti Sidaamaas akkasuma amma jagnaan isaanii tokko itti naqa maraqee amma kana isa immoo hundumaa amma danda'e ajjeesee isa kan fidee garba godhee Addis Ababaa gizee amma bakkeetti erganii gurguranittis asittis maatii isaanii keessattis garba godhanii itti taphataniiru. Kanaaf Minilik 1770 qaba ture asuma Katamaana keessaa Xaayituuf Minilik. Isa kaan immoo Gondoritti erganii lafa qonnaa sangaa wajjin erganii Gondoriin geessaniiru. Kanaaf Finfinnee gosni baay'ee garbummaan dhufee qubatee asitti hafeera. Gatii mo'ame. Kanaaf jarri kun ijaaruu Finfinnee keessatti qooda qabu qabu. Lammaffaa immoo wattaaddarri isaanii asii waan nyaatan waan dhugan gatii barbaadanii fi dhugaatii kan hojjetu nigdii kana biddeen kan hojjetu wattaaddarri kun dubartii gaafa barbaachisu garitti wannoo ta'u ishee babbareedduu fidanii asitti mana daadhii mana raqee bansiisanii achumaan egaa shamataan itti fufeera. Kanarratti egaa Finfinneen akkasitti ijaaramte Xaaliyaaniin dhuftee moodernii gooteetti xinnoo
Faransaayii fi Ingiliziinis gara ta'uu fi isaan gatii ol kaanii fi baaburri dhufee as ga'ee. Industiriin ingirii akka Indoo tekstaayil maal kun banamee araqee faabrikaan tokko banamee kanaaf achi keessatti qaxaramuuf immoo ummati dhufee inni kaan immoo fedhiidhaan dhufee hospitaalli gatii as jiru dhufee as dhufee kanaaf karaa hedduumaayyuu dhufeera. By the way 60% of the population warri mana dhugaatii keessa hojjetan harki 60 sameeniidhaa dhufa kan jedhu tiraatii qaban. Kanaaf dubartooti achi ijoollummaadhaan gatii heerumanii fi dhufanii Finfinneetti bakka tobbaa manaa hiikanii Tigree, Gondaree maal warra jennu kuni as dhufanii jiru. Populationiidhaan nu caalu. Kanaaf aadaa qabu. Aadaa isaanii durii beeku taanaan xuruudha. Maqaa Amaaraatiin of fudhatanii Amaarris dhuguma immoo reelii dhugaa seenaadhaan hojjeta ta'e seenaa kush aadaa kushtu dhufa jechuudha. Maaliif akkuma sitti Finfinnee warri ijaaranii warra Walaayitaa qabamanii Hagarummaan dhufanii warra Konsoolaa qabamanii dhufanii warra Hadiyaadhaa qabamanii dhufanii warra iddoo adda addaati bakka from south isaan majoritiin qabamanii ukkaamamanii dhufanii Finfinneetti gaarisooniin gatii dhufee achitti jiraataa biyya kanaa ta'aniiru. Aadaan isaanii aadaa Amaaraa keessa, aadaa Itoophiyaa keessa, aadaa Itoophiyaa bakka bu'uun erga Amaarri aadaa jara kana calaqqisiisuu qabu. Jaris gaafachuu qabu, Walaayitaan gaafachuu qaba, Guraageen gaafachuu qaba, Konsoon gaafachuu qaba. So called southern people and nations warra jedhaman kuni aadaa sana keessatti calaqqisiisuu taanaan turuudha. Garuu natti fakkaata. Ammas isheedhumaan mootummaa keessaa siisoo qabdu sana aadaa kiristaanitii isaanii agarsiisna jennaan immoo inni immoo assimileshiniin sun immoo hin hojjetu. Warra kaaniin immoo akka dammaqsu gochuudhaaf hin danda'ama turuudha. Garuu Oromoon kompenseetii ta'een beeku warri du'anii gurguramanii dhufan sunis waan argatan hin qabanii. Ilmaan Oromoo immoo kana seenaa isaa itti himna amma dandeenyutti hin dabarsina. Inni seenaa isaa beeku immoo mirga isaan gaafatee yaada kanaafi Amaaraa kennuun isaanii turuudha. Seenaa badee akka ka'u goona. Akkan isheen itti ijaaramte itti himna. Eenyu akka ijaare itti himna. Aadaa warra sanaas fidaa inni gaafanna. Gaasan ammoo tokko nu godhan jedhee yaadanda'an kusheetti warreen. Baay'ee galatoomaadha. Egaa akkuma beekamu yeroo hedduu waa'een jaarmiyaa kafaa'oo namoonni hidhamanii mana hidhaa keessa jiranii biyya sana keessatti amma ammaatti furmaatan arganne. Seeraanis immoo seerri yakka hojjetaniitu jedhee isaan irratti murteessee hin jiru. Isa kanaaf jaarmiyaadhuma kafaa'oodhuma guutummaan guututti biyya sana keessaa balleessuudhaaf wanti kun hojjetamaa jira moo dhuguma warri hidhame sun badii balleesse yoo badii balleesse badiin seera biyya sanaa kana keessatti namoonni kun mana murtiitti dhiyaatanii maaliif murtiin hin kennamne? Inni kan biraa paarlaamaan biyya sanaa yeroo hedduu taa'ee hin mari'ata. Gaafa uummanni keessattuu Oromoon buqqa'u namni tokko doonii dubbatu hin jiru. Fakkeenyaaf uummata Oromoo Walloo irratti lolli baname waa'ee lola sanaa irratti namni dubbate nama lamadha. Namoonni sunis hojiirraa ari'amaniiru jedhama. Isa kanaafiyyuu paarlaamaan kun gaafa namoonni kunoo amma Wallagga Lixaa kana keessatti namni magaalaa walakkaatti mucaa waggaa 18 ani abaawoodha jedhii, ani shaneedha jedhii, ani abbaa torbeedha jedhanii viidiyoodhaan waraabanii yeroo isaan jedhanillee hin dhagahama. Waraanni itti marsee yeroo inni deeme uummata fuulduratti ijoollee fi dubartii ulfa fuulduratti gara kamitti garagartee du'uusii wayya jedhaniifaa yeroo isaan itti gaafatantu jira viidiyoodhaan. Isa kanaaf akka paarlaamaan biyya sana keessa jiru dhimma lammiilee akkasitti mana hidhaa keessaa baasanii ajjeefaman iddoo tokko qofa miti. Horroo Guduruutti ta'eera, na caala quba qabdu Booranatti ta'eera, Shawaa Lixaa keessatti charchii keessaa baasanii nama fixaniiru. Kanaaf isa kana wal qabatee maali wanni isin gaafattanii beektu paarlaamaa irratti gaaffiin kun ka'ee beekaa? Yoo ka'uu baate maaliif hin kaane? Kan jedhu irratti
yaada keessan nuu kenna. Moo kana booda isin paarlaamaa kana keessatti hin deebitan isiniin jedhaniiru. Mee isa kana ifa uummata Oromoof. Waa'ee paarlamaa irraa kaanu paarlamaa kana sila kaaseera. Paarlamaan paartii tokko baay'ee paartiin tokko nagaadha kan jedhamu paartii uummataan dhaabatee ta'e likkidha. Paartii mootummaan dhaabu mootummaa sana gargaaraa kanaaf paartii biyya filamee jiru wayiin uummata bakka bu'ee kan jiru paarlamaan hin jiru. Paarlamaan jechuun PPdha. PP jechuun immoo IADG minus TPLF jechuudha. TPLF kan keessa jirre IADG durii jechuudha. Kanaaf waa'ee walloo mucaan ijoolleen lamaan kaasan suni waan isaan irra jiran hin beeku. Actually adeemsa paarlamaa keessaa waan sitti himee wayyeedhee yaada. Adeemsi paarlamaa keessaa takkaa diraamaadhaaf. Ani mataan koo paarlamaa keessa ture yeroo waggaa 5 tokko diraamaa sana ilaalaan ture. Takkaa kan inni sitti himu waan saansuurii hin ta'in gaaffiin paarlamaa keessatti hin ka'u. Waan saansuurii hin ta'in. Dura barreessinee erginaa fi piraayim ministeeriin question hourii yaaf dhufa wayiin kanaaf dhufa gaafa jedhanii bultii 15 dura isa ga'a. Erga isa ga'ee booddee ammaakaarii isaatiin ekspertii meeqaan mikiriin kennamee fi dhufee isa booddee dubbata. Ati deebistee akka hin gaafanne immoo carraan siin kennamu. Kanaaf utuu piraayim ministeeriin hin beekin gaaffiin sun dhiyaate kan jedhu hin qabu. Maaliif adeemsumseenni paarlamaa raabar istaamp paarlamaan kanuma utuma an paartii tokko dhiisee ta'u dhiisuudheeti. Utuma warri kaan keessa jiran iyyuu akkasitti kan dhiyaatu. Kanaaf ijoolleen suni lammaffaa mataan isaanii dhaaba isaanii deebisanii akkasitti aggaallatu kan jedhu hin jiru. Diraamaadha natti fakkaata. Atleast paarlamaan kun waa dubbata jechuudhaaf waan ka'e malee paarlamaan gaaffii fi lafeetii kaasee dubbachuuf mirga hin qabu. Tsuufiin laata. Yeroo keenya immoo hundaa'uun dubbisuu hin dandeenye waraqata akka dogoggora barbaachisaa fakkaata. Innaa kanaaf paarlaamaa hin qabdu biyyee kanatti amanuu hin qabu. Paarlamaanis taanaan waan itti olii gallu jiraachuu qaba kan jennu kanaaf sooshaal kontiraat jennee kan yeroo hundumaa kaasnu akkamitti wajjin jiraanna kan jedhu sun irratti dubbannee olii galuu qabna. Waan olii galtee jiru oolchuudhaaf paarlamaanitti ta'a. Mootummaan waliigaltee sana seeraan jiru oolchaa keessumaa check and balansiin jiraatee judishariin jiraachuu qaba. Asfatsaamii akaalinneedhaan kun warri piraayim ministeerii ammarraaman kun jiraachuu qabu. Check and balaansii paarlamaa hin jirretti mootii tokko piraayim ministeeriitu iddoo mootii durii ta'e isa eeguudhaaf ta'e jechuudha. Kanaaf kaasuu hin dandeenye. Waa'ee wallaggaa lixaa, waa'ee diraamaa garbiraas immoo sitti muufi. Kanaafis fagoon nannu. Amma Human Rights, Ethiopian Human Rights Commission fudhattee Daani'el Kibret 97 irratti Daani'el Kibret ilaallu Dr. Commissioneriin Ethiopian Human Rights Commission kuni Dr. Daani'el Nusaan isaan mataan isaanii yeroo sana I think Ingiliz inni ijoo kana marraa turanii warra yeroo sana jedhamanii ari'aman keessaa tokko. Isaan mataan isaanii Ingilii mootummaa kanaa fi xinnoo ilaalcha gaarii warra qaban turan isa shiggira jennu kana maaliif isa isaanii irratti yeroo sana ba'ee I hope tabaqqaluuf fakkaata iddoo iddootti waa'ee hiwaati maqaa xureessu argannaan baay'ee dafanii fi garii dhaqu. Garuu waa'ee Oromoo gaafa argan isaanis badaa nutti siqan kanaan kan ka'e kan Axaayyeetti godhame kiiloomeetirii 200 arganii fiiganii dhaqaniiti Baabboo Gamreelii Amaarri dhumeedhanii riippoortii gochuu kiiloomeetirii 600 isa gabaabaa bukkee isaanii isaanii tuun arganii sachi arganii ndaamaa baluu godheedhanii nama maqaa xureessuutti dhaqaniiru.
nuyi yeroo ani Iyyaasuu kaasee waan hin beekuuf seenaa biyya kanaa akkamitti akka ol ba'an akkamitti akka ol xalafanis gatiin beeku. Isa diraamaa kana utuu dhiisanii xuruudhaan jedhan. It's just a drama. Na yeroo dargii keessa yeroo sana jechuudha. Ijoollee baay'ee jiru kan ofitti mastaawutii isaaniitti gabbaanii tokkosanii dhihaapaan nuti tokkose jedhan. Keessumaa amma gurbaan tiraaskaajiin maal reed asaldaa jiru tokko bakka populaaritii gahaa dhabu dhaqee mastaawutii fixee ofitti tokkosee fiigee dhufe maal taate admaas minana. Dhihaapaan akka godhanii jedhan. Innaa isa diraamaa akkasii kanatu hafee xuruudhaan jedhan. Maaliif diraamaa nama amansiisu faars nama amansiisuu hin dandeenye hojjetu. Isa takkaadhuma nama amansiisuu hin dandeenye. Kanaaf abaluu hidhamee akkas ta'e jedhanii Human Rights Commission iyyuu ijoollee adaabbaa eessaa qabamte fidanii Shaashamanneetti hidhanii wiiggii mataatti kaa'anii abaa'oo dheeraa qawweetti hidhanii militarii itti uwwisanii abaa'oodha nuun jedha jedhanii fotogiraafii kaasaniiru kan jedhu innumtuu riippoortii godheera. Kun dhugaa cubbuun keenya nu ba'aa jira jechuudha. Akkuma Andaargaachoon lafa Addis Ababaa fudhatanii ijoollee isaanii ittiin barsiisanii jedhee masakkare sana karaa garbiraan ni yaadu iyyuu nu masakkareera. Lafa eenyu akka fudhatee uummati Finfinnee maal akka ta'e maalirra akka jiru isaanumtu masakkaraniiru. Ammas kana isaanuma amma sakkaran sana hubachuun hin gahaa jedhee yaada. Kanaaf Amaanu'eel irratti kan taphatame nama azzansiisaa biyya mootummaan jiru keessatti firdi beetii dhaqanii utuu itti murteessin utuu mataa kee akkuma seeraatti waan wanjalanyaadha jennaan biyya kana keessatti jiru. Higga mangistiin erga ba'eera jedhu 1923 kaasee ወይም yeroo Haayile Sillaasee mayyuu ofitti masakkartee ati of wanjalanyaa of hin gootu jenna. Mucaan kana jedhee dubbachuun karaa leegaalee fudhataman qabu. Ofitti masakkartate wanjala hojjettee piruufii ta'uu qaba. Inni ati suni kaawuntarii piruufii ta'a. Kan Amaanu'eel immoo nama seenaa biyya kanaa beekuuf waan hojjetamaa tures waan beekuuf akkamitti ijoolleen kun caakkaa warra jiran eenyu feete maaliif hafanii eenyutti ijaara kan jedhamu. Nuyi yoo dubbanne nu oppoziishiniidha garuu gizee baankiin 18 saamame sanaa jeneraal Kamaal Galchuu nu himeera. Eenyutu kiraayimii akkasii akka hojjetu maqaa abaa'oo xureessuudhaaf. Kiraayimii akkasii iddoo hojjetamutti akkamitti nama niwutiraalii ta'een qulqullaa'een aqwaamii fudhachuun baay'ee nama gin Oromoon iddoo hundumaatti nutti himu nu hin dhageenye akkatti du'an haadha mucaa wajjin ajjeesuun jira mucaa dambiloolloon sun immoo keessumaa iddoo ilmi namaa reelee wannoo ta'eedha maaliif akka ta'e himnaan galu malee dubartii ulfa da'uu malee mana kiimii irratti hojjetaniiru. Liivalloon isarra darbeeyyuu wannootu siiliitu girgiddaarra jira. Siiliin iyyuu nama se'anii koo girgiddaa nama baay'eetiin fixaniiru gizee qabsoo sana. Innaa kanaaf imimmaan Oromoon buustu haati Oromoo buustu inkaan mucaa sii guddifatee eessaan hin gaha kan jedhu kana dhiisiiti sareema guddisan iyyuu gaafa nama jalaa ajjeesan namatti dhibaa. Haati Oromoo waggaa meeqa boossi kan jedhu kun nu dhibaa. Nu irraa ittisuu hin dandeenye nuyi karaa nagaa argatee deemnuuf irraa ittisuu hin dandeenye garuu kanuma iyyuudhaaf as teenye. Isheetti amma waraqatti sun harka jirtutti kanuma iyyuudhaaf as teenye. Leebilii godhanii immoo karaatti dubbannu dhabnaa laata inni karumatti oduu dhageenyu qabnaa. Amma garuu inni sochiin keenyas dhaabateera. Ingirii warri hidhaman maaliif hidhamtaadha? Hidhamuun maaliif hidhamnaan koo warra hidhame dubbisuu hin dandeessaa warra dubbatu sana nuyi bakkeetti amma na argite koo badaan dubbannu kanaaf amma danda'ametti hubatanii deemuu sana umriidhaan kan ka'e yeroo Haayile Sillaasee kaasee nama siyaasa biyya kanaa beeku gatii ta'e lammaffaa immoo dhugaan addunyaa irratti dhugaan baay'ee barbaadamtu akkuma sitti ashkarii barbaada mootummaan bakkees malee
uummata akka Oromoo baay'atu kana ol baasee paawarii kennuuf hin rakkataa. Maaliif qabeenya biyyattii sana akka rifeensaa saamsisuu nama gosa xinnoo bicuu ta'ee yoo irra keesse paawarii isaa eeggachuuf jedhee waan ajajan kenna. Oromoon ግን waan akkasii durumaa kaasee hin beeku. Kan ammoo gisee Keeniyaan qabame iyyuu addaan baasanii beekaniiru. Gadaa Keeniyaa ajajanii dadhaban. Haqee isa nuyi itti himnu paartinerii isaatti himadha warra gadaa lubaatti haqee himeeti mari'atee jalaa kuffisu. Kanaaf nama kuffisuu barbaadan nama ajaja kenname sana jirurra oolchuu barbaadani. Ameerikaan immoo waanuma fedheef iyyuu biyya uumte akka ta'e sitti himeera. Kanaaf biyya kana kan uumte isheen balleessuun barbaaddu. Amma immoo gooftaa kamiin akka isheen nurra keessu neennaa malee rakkina jira. Isheenis nama 52 ajajuu gatii hin barbaanneef riijinaalii jetti. Inni kun immoo fedhii ishee ala Isaayyaas fa'aa deemee bukaa bu'ee biyya kana fayyisee yaadu. Kanaaf warri hidhaman utuu dhugaan jiraate faaktiin jiraate waggaa tokko hin ta'u hidhaa keessa. Kunumtu ifaa sii godha. Warri hidhaman kun amma honaa misikiriin dhiyaate ammayyuu misikiriin magaalaa baduuba taa'ee masakkaru fiillafiitii masakkaruu irratti tolfatamaa jiru. Ganaan ragaan dhiyaate hin jiru. Waggaa tokko guutuu hidhamtee erga ragaan dhiyaannetti maal inni. Innaa fitiin ture immoo akka fitii dhabametti ilaali. Oromoon immoo fitiin erga dhedhee kan yaadnee fi amma fitiin firdi beetiin iyyuu hafee maal sattaa zarfi kan jedhanii fi waan warra gadi bu'ee dhaabateera. Isuma asii caffee isaa irratti dubbatanii baayirii balleessineedhaan sana akka hin taane malee gadi bu'ee koo amma kan sitti faladu koo warra aanaarra jiran sattaa zarfi poolisii kaadiree humna addaa minaamin warra jedhan kana komiteen tokko dhaabateera. Isatu falada marra namatti firdi beetii miti. Firdi beetiin kun baay'ee due process of law kana xinnoo eeguu yaala. Garuu miti biyyi kun loon hin jiru. Kanaaf immoo akka sababaatti kan fudhatamu emergency law kanaaf asxuqqaa gisee awaaji inni jedhamu kun kan leebilii gochuun shororkeessaadha. Kanuma uwwisuuf jedhanii kan rakkatan eegin isa bira darbeeti amma kun ingilee addunyaan nuyi itti ka'eera. Gaafa sana imimmaan haadhumee keenyaa nu jalaa qoorsu moo imimmaan dubartii Oromoo hin qoramoo ijoollee dhangala'ee kun dhuguma gara seeraatti dhufanitti gaafatamu kan jennu mee warrumti gooftaan humna qaban isa dubbatan kana eeguu wayuu gara inni itti adeemu. Galatooma hedduu galatoomaa obbo Tasfaayee gaggabaabsaati waan jedha amma gara xumuraatti deemaa jirra. Mee fakkeenyaa fi egaa addunyaanis itti ka'eera jettanii qoqqobbiin amma kaa'ameera. Qoqqobbiin kaa'ame kana keessa akka viizaan hin kennamnee fi gargaarsa akka irraa citu godhameera. Kana malees immoo kanaan dura warri biyya Weestarnii kun dhufanii Profeesar Maraaraa waliin haasaa godhaniiru. Yoo biyyi kun fakkeenyaaf kan warra amma aangoorra jiru kana aangoorraa kaasan ta'e furmaanni waarawaan bifa karaa itti dhufu yookaan immoo waajjirri keessan kun banamee hojiitti deebi'ee abaaboo wajjiniin tokko taatanii deemuu dandeessu. Isa kana waan Ameerikaan yookaan immoo biyyoonni Weestarnii Awurooppaanis Ameerikaanis jijjiirama barbaadaa jiru. Kanaaf hammam qophiidha akka kaafaa fi akka abaa'utti. Isa kanaan wal qabatee nagaa keessaniif isinumti amma nagaa keessaniif Profeesar Maraaraa fi warrumti kaafaa hooggantoonni warri haftan kun akkuma hayyudureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa yeroo darbee mana keessatti halkan ibsaa dhaamsanii yeroo isaan naqanii balbalatti cabsanii seenanii meeshaa mana keessa jiruu fi warra eegdota isaa ukkaamsanii waan barbaadan hojjetanii bahaniiru. Isa kanaafi warri uffannoo diimaas dhaqanii ilaalanii jiru. Dhaqanii ilaaluudhaaf yaalanii ol seenuu dadhaban. Akkasumatti warri Yuuniyeen Afrikaa jedhanis dhaqanii yaalii godhanii turu. Akka kaafaa'utti isin waan quba qabdan jira. Hayyudureen kun maal keessa jira? Lubbuun jira moo hin jiru isa jedhu kanaaf. Yoommoo quban qabaanne kan keessanoo maalidha? Maali jechuun darabeedhuma eeggachaa jirtu moo wanni isin iyyattanii ofii keenyaaf iyyuu sodaannaa
ofii keenyaaf rakkoo irra jirra jettanii wanni isin iyyattan jira kanarratti gaggabaabsatiin nu deebisaatii xumura irra jira daqiiqaa muraasan nuuf. Okay, እንግዲህ atrocitiin biyya kanatti godhamu taargetii kan godhu isa beekuu irratti dura. Kanaaf duris taargetii keessa waan sodaannu hin qabnu. Maali du'a? Du'e immoo inni uummata isaatiif woordii tokko dubbatee du'e maal ta'e Taaddasee Birruu amma hunaan ka'a. Taaddasee Birruu ka'aa jira moo isaan jala fiigaa ture gobanaadhaa ceekkaa jira. Taaddaseetu kibriidhaan ka'aa jira. Ilma qilxuutu kibriin ka'aa jira. Ijoollee ishii nagaa irratti dhuman Magarsaa Bariifee ka'aa jira. Ukkaamamuun duun itti beennee kan itti linneedha. Kanaaf amma uummata kanaaf darbettee itti lixxetti waan tokko dubbattee waan inni fedhii isaa dubbannee duudhaaf jiraanna malee humna hin qabnu garbaa. Kanarratti immoo nama vaayolensiin siqqaayii dhufu hundumaa fudhachuudhaaf isa ummati fudhatu sana fudhattee isa alaa akka agarsiistuudhaan malee ati mootummaadhaaf jettee miti. Kanaaf abaa'oo fi jini waliigaltuu seette abaa'oo wajjin maaltu walitti nu buusame qoye. Isaan duratti bakka biyya kanatti abdii dhabnee dimokiraasiin akkasitti nu fudhanii qabu fudhatanii amma immoo nagaadhaan iyyuu hin qabsaananii dhufaniiru gara keenyatti. Maaltu walitti nu buusaree uummata ta'uu qabna. Aadaa uummata keenyaa hin kabajne, seenaa uummata keenyaa hin kabajne. Ani walitti nu buusu koo hin jiru seenaa, aadaa, amantii akka uummati kun rakkate immoo waan irra gahaa jiru ol qixxee ilaalaa irraa maaltu addaan nu baasa? Adeemsa addaan nu baasa ture adeemsi sun immoo walitti nu fe'e. Amma innumiyyuu kaayyoo tokkoof adeemsa garaagara ture. Amma immoo nuyi kanaaf akkuma dhufeef iyyuu memorandamii tokko gatii waliigalteen tokko uumame naaniin siin jedhee duruma giseen jammaru. Kanaaf abaaworra kafaaworra jedhanii miti oromummaadhaan kan ka'e gatii oromoodhaan mirgi isaa eegamu jenne. At least nuyi oromoo keessaa warra xinnoo waa dubbisnee aangoo biras isinnee ilaallee irra mi'aashee bitamuusitu dandeenyu hin bitamnu inni hamma yoonaa. Kan uummataaf jennee dubbannu hundumti keenya warri isin beektanii hidhamanis ta'ee warri kaanis taanaan uummata keenya jaalala uummata keenyaa fi mirga uummata keenyaaf jennee waan fedhaa dhufennee teenye malee carraan akkasii hin hafne bituudhaafis maaliifis sochiin hin jira. Jiruun nu qabnu hundumtus cufameera. Kan siribuu jiruun humti nu humne hundumti isaa cufameera. Pirojektii gurguddaa nurkaa bahee cufameera. Qabeenyis fudhatameera. Garuu nuyi kaayyoon nurkaan furan. Kaayyoo sanaaf immoo amma Oromoon kaayyoon isaa ganamaa lafa kaa'ate sun deebi'ee fi iddoo isaa margatutti nuyi hin qabsoon. Hidhaanis naabu hunduu immoo dhiigi facaatee baay'iste. Bakka kanaaf nuyi isaaf sodaan qabnu. Warri hidhamanis taanaan kaayyoo isaanii kanaaf hidhamanii dhugaadhaaf hidhamanii dhugaan immoo nama bilisa godhaa. Kanaaf Profeesar Maraaraas ta'e Obbo Daawit kan amananii itti galan malee iddoo gaashaa argachuu dhaban miti jechuudha. Har'a miseensuma abaa'oo tokko bakkeedhaa caakkaadhaa ofii deemuu miliyoonii maal ofii dhigashee jedhanii miliyoonii guddaa sii kennamuu hin danda'a. Sasaan rakkisu kana garuu nuyi kana irratti miti kan akka dhaabaatti kan dhaabanne uummata keenyaaf waadaa galleeti. Akka nuyi gizee nuuf filus gizee nu jaallattus immoo akka nuyi isaanii dubbataa jiru gatii beeku. Akka nuyi isaanii qabsaa jiru gatii beeku. Akka nuyi isaan dammaqsaa jiru isa isaan hin beekne barsiisuudha. Amma barsiisaa hin jiramu. Uummata gotti himaa hin jiramu mayyuu. Innaa kanaaf hin dhaabadhaa. Kana hojjedhee darbuuf immoo we are ready. Hidhamuudhaafis duudhaafis we are ready. Furannaan Jaal Daawit taanaan ani isaanitti godhame gara booddeetti qabsoo Oromoon deebisu rakkasuma isaan koo waggaa 40 hojjetaniiru. Dargaggeessi jiruuf immoo kana ilaalee akkatti cimuu godha. Ijoolleen qawwee keessee galte magaalaa keessatti gatee ajjeesan Attee har'a kunoo Oromiyaa keessatti of ijaartee waa isheen hojjettu koo argaa jirra. Kanaaf karaa nagaa kan isaanitti himnu
ummati kun gaafa dhiibamee hundumtu inni humna qabu dhiibamee gaacha akka raqu isiniin iyyuu lakkisaa ta'a dubbadhaati nageenyaadhaan hiikaa kan jennuuf kanaafi nageenyaan hiikanii quban immoo hundumaa Oromoo miliyoonii tokko fixan miliyoonii lama fixan iyyuu ittiin buune miliyoonii 10 fixe iyyuu dhaabatu miliyoonii 20 fixe iyyuu dhaabatu kanaafi Oromoon garaaf abdii kutachuun qabu ajjeesanii igi ijoollee saduu immoo kuma huree bulaa inni sodaatee bukkee taa'u immoo akka argu caakkaa lixaa qawwee fudhataa amma ijoolleen xixinnoon gaafa mucaa kana akkasitti qawweedhaan katamaa keessatti reeban maal haa ta'u jedhanii nagaa fidanii immoo caakkaa gala jechuudha. Innaa kanaaf caakkaa hin falmata. Kanaaf nu warri jaarsaa immoo warri nyaanne immoo maal nu sichi as geenye irraa dargaggeessaan dhugaa walitti himne wayyuu kanaaf Profeesar nuyi obbo Daawit dhugaa himuurraa gara booddeetti naafnu dhugaa keenya immoo dhugaadhaaf. Baay'ee galatoomaa obbo Tasfaayee. Walumaa galatti nuti wareegamuuf of qopheessineetti seenne wareegama sanaaf qophiidha. Hidhaanis ajjeechaanis of duuba nu deebisuu hin danda'u. Dhaloonni nu duuba jiru kana laalee mirga isaa fi eenyummaa isaa falmachuu qaba kan jedhudha yaadni keessa akka yoon sirrii hubadheef. Mee waa'ee Oromummaa kaastanii Oromummaan keenya walitti nu fideera. Sila kara qawwee waan deemaniif amma immoo kara nagaatti dhufaniiru tokko taaneera waan irratti wal dhabnu tokko iyyuu hin jiru nuti obboleeyyanii jettaniit. Baay'ee galatoomaa uummanni Oromoos kana barbaadaa ture gaaffiin bara dheeraa Oromoon jaarmiyaan siyaasaa Oromoo akka tokko ta'u gaaffii hawwii isaa fi gaaffii isaa ture. Garuu jecha isin amma kaastan kana keessatti eengadda hiriira nagaa Bahar Daar irratti godhame keessatti Oromummaa Yihuudam Itoophiyaatti dam kan jedhutu deemaa ture. Warri aktivistoota Amaaraa immoo gabbahanii Oromummaa kan jedhu uummaadha kan jedhamu gara miidiyaatiin afaan Oromoo kana distoorti godhanii yookaan immoo jal'isanii afaan Arabaatti dhaqanii gashaniiru jechuudha. Isa kanaafi inni kuni bifa kamiin ilaaltu? Warri akkasittiin taa'ee uummata nama miliyoona 60 hanga 65tti arrabsu kun tokko iyyuu seeratti dhiyaatee afaanuma kana iyyuu seeraan baratee hin beekamoo hin beeku yoo beeke immoo badii ittiin nama arrabsaa jiru afaan Oromoo ammayyuu jenoosaayidii irratti gaggeeffamaa jira. Oromummaa isa jedhu uummaa jechuun afaan Arabaatiin haadha jechuudha. Gara Islaamikiitti jijjiiranii wantoota hedduutu deemaa jira. Kanaaf kanarratti yaada isin qabdan gabaabsitanii kanumaa wal qabatee wanni isin dhaamta yoo jiraate uummata Oromoodhaaf haalli amma qabeenya keenya nurraa fudhataniiru. Manni waajjirri keenya guutummaan guutuutti cufameera. Socho'uu hin dandeenye. Kan nuti haalumayyuu amma isheedhuma amma dubbachaa jirru kanayyuu akka hin ugguramnee fi taa'aa jirra malee wanti tokko hin jiru jettan. Isaan garuu filannootti deemnee biyya kana ceesifnaa kan jedhan ammayyuu walii gadi fiigaa jiru. Filannoon kunis yoo gara fuulduraatti deeme nagaa waaraa fiduu danda'a? Hin fiduu. Yoo fidan eessatti fiduu danda'u? Filannoon kun eessatti geggeeffamuu danda'a? Fakkeenyaaf lixa Oromiyaa keessatti guutummaan guututti filannoon deemuu hin danda'u. Gama gujiitinis warra gujii keessa jiran gaaffiif deebii goonee jirra. Warra waraana bilisummaa hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo waliin asitti gaaffiin filannoon gaggeeffamuu akka hin dandeenye isaanis dubbatanii jiru. Shawaa lixaa keessattis kaleessa illee intarviyu goonee jirra. Waraanni bilisummaa Oromoo fi humni mootummaa kana akka malee wal qabee wal lolaa jira. Intarviyu isaanii goonee irratti kana booda naannoo kana keessatti filannoon akka gaggeeffamuu hin dandeenye buufanni filannoo illee kan gubateetu jira. Kanaafiyyuu kanarra maaltu isa isin sila jettan sanarratti deebi'uudhaaf jarri kun yaada qabu moo hin qaban? Isa jedhu irratti asumarraan goolamna yaada keessanis achumarraan wal faana itti kennaati daqiiqaa 5 nu hafee kana keessatti nu xumuraa'uu dandeessan. Oromummaa kan jedhu Oromoo kan jedhu maqaan isaa isaa dhufeera. Room kan jedhu Egyptian language dha baay'ee isaan gara Islaamaatti fudhatamee Room jechuun nama jechuudha. Oromoo kan jedhu achirraa ka'ee dhufe jedhee yaada. Egyptian civilization keessatti. Innaa waaqeffataarraa immoo kan hin beeku Oromoon ilma waaqaati. Waaqumatu waaqarraa uumamne jennaa isa ingilis isa xifaatu haa nooyi jedhan sana keessaa warra
yeroo sana ni filiim warra jedhan ta'e akka hin taane sodaadha malee Oromummaa nama keessaa baasu jechuun Waaqayyo inni uume akkuma isaan jedhanitti akkuma saafa isaanii irra jirutti iyyuu hafuura waaqaassi keessa jira jedhu nama ka ciqaa sartoo iffaa lebbatedha. Hafuura sana ajjeesuu hin danda'an. Keeviin keessa jiru inni namni keenya foonni kun immoo asumatti hafa. Kanaaf Oromummaa keessa immoo deebi'anii ka'uun jira reincarnationiin kun jira. Kanaaf reincarnationii amma jirutti jireenya lafa kanaa ishee waggaa gabaabduu jedhanii sodaachuunis dhugaa dubbachuu dhiisuun gowwuman jedhan karaa akkuma Sokiraatis jedhe sana. Kanaaf Oromummaa hin balleessine gaafa jedhan hafuura si keessa jiru balleessu moo maaliin balleessuudha? Akkamitti bada kan itti badutu itti malee turuudha. Oromummaa balleessuudhaaf immoo not warra irra jiran miti. Assimilation theory warra kaasan Alexander the Great kaasanii koo assimilation Abashaan hin hojjetin hin jiru. Hizbiin keenya iyyuu warra nuyi assimileetii goonee Amaarinyaa dubbatanii Matsaaf Quddusiin wajjin dubbisan malee warri kaan ikkoo Itoophiyaa miti jedhaniiru. Hundaa'uun biyya hunu baasanii garuu nu hin baane amma yoo hundaa'u cimnee kun addunyaan marratti baramnee aadaa, amantii, taarikii, seenaa hundumaa akka qabnu iyyuu warrumti qaadaa turan iyyuu fudhataa jiru jechuudha. Kanaaf Oromummaan hin badu. Hambaduu danda'amu waan ergifatteedha. Kan akka kiristaana taate dhiistee Islaama ta'uu dandeessaa. Gatii ergifama ta'eef gar tokkotti fiigaa kan uummate oolu. Hangeenya kun waaqeffannaadha. Oromoon religiiniin keenya waaqeffannaadha. Waaqarraa hancaalu hin jiru yennaa waaqa immoo difaanii gochuus hin danda'amu. Nama wajjinis olaansoo waan isa qabu miti. Kanaaf waaqan uume waaqarraa uumamne kanaaf waan sodaannu hin qabnu. Lafeen keenya nafseen keenya immoo isheen keessaa hafuurattee nama ittiin dubbannu immoo duutu. Eternal life qabdi. Kanaaf foon ajjeesuu keeziin kee Oromoo du'i reincarnationiin jira. Kanaaf sodaachuu hin qabu. Oromummaa warri hin balleessan kun dogoggora. Namni uumatu bada malee kan dhalootaan uumame hin badu jedha. Kana irratti cimsee warri dogoggoran kunis akka baran hin baraa. Innaa addunyaan immoo itti deebi'aa jirti garuma keenyatti. I tell you, I believe hamma ilmaan waaqayyoo isaaniitti immoo waaqayyoos nu gargaara. Fakkii immoo argaa jirra. Warruma isaan uume, warruma biyyattii kana uumee ishee baawundarii amma jirtu kanaan uume yaa warruma Westiidha. Isaan humtuutti naanna'anii Westiin kunoo kana godhi wajjin taa'ee namni mirga namaa eegi jedhan jibbu mootummaan dogoggoraatti fakkaata. Taa'ee siyaasa jedhan malee immoo dhufee biyya keessa warreerran jennee anumayyuu nagaataniiru. Agaafuma biyyi keenya wararamte maaliif wararamte eenyuun nan warara ergisee jedhu Ameerikaan kun gootee tatsinoon maal tatsinoo keessaa yoo hin baane beennaa. Haayile Sillaasee eenyu deebise inni ko biyya gurgureera gisee Ingilizii waggaa 5 taa'ee United Nationitti ko liigii of Nation irratti ko farramee ergeera. Dr. Asfaa Bayyanee ko astabaabbaree gurraacha Ameerikaa dirasii fide biyya kana natsaan baase naan Haayile Sillaaseen ko Xaaliyaaniin uffattu shawaa duwwaanaa kennaadhaa ture jala ta'e. Kun akkuma saafarra kan jiruudha. Isaan biyya isa kamiin hambisuu fireesh. Isaanoo warri isaan faarsan Haayile Sillaaseenis Minilikisoo akka jirutti sitti himuun hin danda'amu. Takka Faransaayif Maskoobii bamulu wattaaddara isaa kan marraa turan. Armidre isa sobaan ijaarame sana gaafa biraatti deebina malee Itiyoophiyaan mooግዚtii keessaa baates hin beektu. Kanaaf ammas taanaan ani sodaadhu isuma Ameerikaan jedhan kana hin fudhannu jedhanii biyyattii kan balleessine markaba tokkorraa waa tokko sanii akka nuuf fidne malee ani biyyi nagaa kan dhufuu danda'u ammas haasaadhaan qaljedhaa haasaa humna malee hin socho'ina Western Kaslantaan isinitti taafu isa Isaayyaas Giraand ta'uudhaaf isin goomsaa jiru kana isinuu bordeebitanii ol nyaattu isa hafee nagaanaa bu'u. Oromooti immoo fira hin qabdu. Fira immoo kan dhabde utuu warri amma Itoophiyaa haaraa kana ijaaran naqin League of Nations dhaqee kan kadhate Oromoo ture 1919tti isaan fudhachuu didanii Haayile Sillaasee isa waggaa 4 booddee raqa fuudhanii miseensa godhanii
yeroo sanas nu bushinaatiin nu gargaaraa jedheen. Na waan akkasii kan jiru warri West Oromiyaanis kanuma kaasanii lolaan immoo isin immoo niin jedha laamsan dabalu. Isa immoo seenaa keerraa beektaan jedhe seenaa Baalee Waaqoo guutuurraa bahuu waan baay'ee argatta fagoon naqinee Waaqoo guutuu gaafa inni ka'u koo Ameerikaan Eerfoorsii ijaareef Ingiliziin miliitarii ishee bamuduu waan goote Israa'eel koomaandoo warra jedhan kana dhuftee akka itti fanjii kaasan maal godhan fanjii haxxaranii Awurooppinaanii reebanii wattaaddaratti naqanii dhabanii warri haxaayee immoo kana caalaa qabu ekspiriyaansii edanii ka'ee uree beeran maalaan meeqa gizee Haile Sillaaseen bakkeedhaa dhufu sin fudhannu jedhanii ilma makalaakaa ministeerii sana Mulugeetaa nu ajjeesaniiru. Innaa ekspiriyaansii qabda wallaahi. Oromoo ekspiriyaansii walloon ekspiriyaansii guddaa qaba. Garbummaan fudhadhu jedhee hamma yoonaatti. Kubur Zawanyaan Kooriyaa dhufe dhaqee 47tti akkan irraanfanne isa dhufee as chokkaa gizee jala galee nama 700 fidee asitti fannisiise eenyu bulaa qaba. Nu caalaa beeku seenaa uummata keenya. Kanaaf raayyaanis inni itti amaarreetti bobba'ee fixu kamiseen kunis min beeka seenaa qabda seenaa kee akaakayyuu kee abbaa kee jira isa kan irraanfanneen jedha. Baaleenis dubartii yeroo sana kaasanii qawwee fudhatanii utuu qawwee gargaarsa bakkee hin qabaatin mootaniin booddee Oromoodhaan isin cabsan. Jaagamaa keellootti erganii abaabbalanii gizeedhaaf shuumata xinnoo kennanii amma onnoo godhanitti hammam raaste Oromoo beektaa. Kanaaf seenaa bakkee naqin seenaa abbootii keenya akkamitti akka moonu beenna gadaadhaa kaasnee Waaqoo guutuunis agarsiiseera. Warri Harargeen Islaamoota Harargees agarsiisaniiru. Kanaaf ammayyuu taanaan marcuma bukkee taa'e sirriitti itti miti biyya wajjin jiraannu sana wajjin akka humnu itti mi hin sodaatiniin jedhaan. Kanaaf seenaa keenya dubbisnu seenaa keenya irra irra hundumtu seenaa Oromoo bal'aatti jira. Kanaaf kanuman dabarsan. Baay'ee galatoomaadha horaa bulaa deebanaadha obbo Tasfaayee Rabbii umurii keessan haa dheeressu. Dammi yootuma mi'aawuu maraguu jedhanii dhugaa dubbachuu hedduu galatoomaa yeroo biraas akka walitti deemnu abdii guddaan qaba. Rakkoo uummata keenyaa kana hamma dandeessanitti uummata keessaniif akka sagalee taatanii asumarraan isinitti dhaama. Maqaa walabummaan Niwus Neetwoorkii baay'een sin galateeffadha. Fayyaa ta'atis jiraadhu. Asinis jiraadhaa jabaadhaa. Amma eenyu nu jenna. Umurii dargaggummaan isee ofiif jiraachuu fuudhee sooradhee ilmaan bultii mana dhaabbachuu ofii kottii waaqadheenii jibjoor halkaniif guyyaa biyyaaf saba koof jedheenii awwaale fedhii kiyyaa. Roobaa fadhunnaa namnee beelaaf deemuu waa dandeessu. Serillatine lubbuun itti dhaabamne ijjaafiraaf kanniina hunduma isaa dandeenye nuti isiniif jenneetu Kufaffatafee deebisee kufattii firaafi ollaadhiisee ifaan galee kaattatee otuu waluuf dadhabuu hin barbaannee boqochuu gabbana siif buusuufan
eegubbachuu dhugaa qabdu wabookoo nutu sininu banne yeroo gidiiraaf rakkoo isin birannaa banne ilmi taane toosetti situunne diinaa wajjin olola afarseetoo nu diige amaayyaajee ijibaaf sirri diinaa sechi gargar nun baasu akeekaaf kaayyoo keerraa omtoo irraa nun maqsu kan ganneesi wajjin